caaltuun akka xalaata walitti taane kennatti ijoolleen tun kennallee xalaata walitti taate kana muluu yaada keessa galchee ta'inaan ta'uu qabu araaramuu qabu jidduu kennatti muktaar maaf rakkata jidduu kennatti ijoolleen teenya maaliif walitti xalaata taate waliin jiraachuu erga barbaannu taate eega wajjin turuu qabna jenne eega maatii isa horii wajjin horuu barbaada jedherra asitti caaltuu jibbaa caaltuu ofirraa achi dhiibaa hojjetuu hin danda'u bakka maaliif yoo caaltuu wajjin nagaa ta'e manni kiyya nagaa ta'a argee jira mootu yuusan yoo an keessi kiyya qulqullaa'ee caaltuu wajjin nagaa uume dhugaa isiniin jedha muktaarii wajjilee nagaitniin uumama muktaarii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtu hordoftoota kiyya video erga daragee hedduu turee jiraan beeka gaarumootu video kanaan dura isinii dalagu wanti didee faanaaf muktaarillee baay'ee wacoorra turre maaliif muktaar akka caaltuu wajjin araarsu gaafataanii ture anis xiqqoo dhukkubsadheetiniin ture kanaaf jecha video isinii dalageen beeku amma mootuyyuu muktaariin caaltuutti akkana araarsu barbaada maaliif sababbii isaa beekullee baadhu bakka ani waan hawanni miira shaggaa keessan jiru bakka of cinqaatiin jira waan gaarii natti dhagahamaa hin jiru annama miidhees jiraachuun barbaadu caaltullee miidhee jiraachuun barbaadu isallee ilmoo isaatiin adda baasee jiraachuun barbaadu innillee akka araarame anallee dhiifama naagootee akkuma wajjin jiraannu barbaada nu lamaanuu horachuun danda'a erga ta'e irraa immoo wajjin turullee rakkoo waan qabu natti hin fakkaanne kanaafuu muktaar akka caaltuu waliin na araarsuuf muktaariin hedduu caqacaqaanii ture inni garuu ammallis fedhii waan qabu natti fakkaanne itti yaadi jedheeni jira bakka waan gochuu qabu marayyuu hin godha maaliif muktaarillee caaltuu wajjin jiraachuu qaba ilmoon isaallee muktaarii wajjin jiraachuu qabdi anillee immoo muktaarii dhabuun barbaadu isa wajjin jiraachuu barbaada akkasillee ta'eetiin nagaa uumne nagaan akka wajjin jiraannuuf muktaariin dubbisee caaltuu bira nageessee akka dhiifama gaafachuu ni barbaada video kana caaltuunis akka argituun beekaa bakka waan gochuu qabu marayyuu ni godhaan sodaata kallee hin qabu sanirraan immootuyyuu video osoo hin dalagii wanti tureefu takkaana dhukkubeeti lammaffammotu maatii kiyyallee hedduu dubbisaanii ture obboleessa kiyyas ummaatiyyallee dubbisee jira muktaariin akka araaramanii cidhanuu godhanii nagayaan wajjin jiraannuuf jechuudha yaa'u jaarsotaan dubbisaatiin jirra wanta irra geennuu fi wanta isaan jedhanillee video isinii ni godha maraafuu muktaariin waamee caaltuutti nageessee dhiifama isii gaafadhe bakka jiruu nagaa jiraachuu barbaada hanga yoomii namaa wal dhabee jiraadhare hanga yoomii isii wajjin akkanatti wal arrabsaa isiin kana naan jedha yoo isiin tokko hojjettu an tokko hojjeta yoo isiin na arrabsitu asii arrabsaatiniin wajjin jiraachuu yookiin immoo haala kanaan itti fufuu hin barbaada nagaa uumne jidduu kennatti anis boru ilmoo argachuu danda'a ilmoon teenne lamaan xalaata akka waliin bultuuf hin barbaadu anaaf caaltulleen xalaata akka wajjin bulluuf hin barbaadu muktaarillee mootuyyuu sababaa kenna lamaaniif jidduu kennatti akka cinqaman barbaadu bakka eega dhuguma isiillee muktaariin ka jaalatu taate akkuma jaaladhutti yoo ka jaalatu taate nagaa isaa kennine nu lamaanuu nagaa wajji jiraachuu dandeenya isiillee nagaan jiraachuu dandeenya anillee nagaan jiraachuu danda'a wanni walitti nu fidu tokko illee hin jiru maali anillee jiru kiyya jiraadha isiillee jiru isii jiraatti muktaariin mootuyyuu ana biras isii biras dhaqaa jiraachuu hin danda'a ilmoo teennaaf maaliif xalaata walitti goona ilmoo teennallee xalaata walitti goone nullee xalaata walitti ta'uu hin qabnu kanaafuu caaltuu dhiifama gaafadhee muktaariinillee dubbisee nagaa kenna uumee ani miira gaarii keessan jiru tiyyaafuu na dhukkuba jira hin beeku bakka wanta ta'aa jiru tokko illee hin beeku nagaatti taruu barbaada keessa kiyya qulqulleessee qulqullinnaan wajjin jiraachuu barbaada muktaariif anillee nagaa argataa hin jiru maaliif muktaar adada galuun ilmoo isaa yaada asii waan caaltuu yaada maal ta'etti maal irra ga'etti daa'ima saniifuu maal godhitti waan nyaattu qabdi kiraa manaa waan kafaltu qabdi jedha halkanii guyyaa cinqima qaamaan na bira jira malee qalbiin isaa na bira hin jiru kun immoo wanni ta'eef muktaar sababa caaltuun addaa wal lolaniif kan muluun ta'aa jira halkanii guyyaa yoo galeellee yoo gadi ba'ullee waa'ee caaltuu haasaa kanaafuu caaltuun nagaa uumne anillee nagaan jiraadha caaltullee nagaan jiraatti muktaarillee jidduu kennatti nagaan jiraatu wanni isa cinquu qabu tokko illee hin jira jedhee yaadu kanaafuu hordoftoota kiyya yaada kiyya kana isinillee waan jaalattan natti fakkaata an seeraan nagayaan wajjin jiraanna muktaaritti dawwalee muktaaritti himaa hin gaafadhaa wanni inni jedhu tokko illee hin laala na hordoftoota kiyya hagaadhaallee wanni ani video isinii dalaguu dideef muktaarii wajjin ciqiqiqee hedduu keessa jirra asiin ani maatii kiyya wajjin illee akkana araarsuu barbaada cidhallee hin barbaada an dubartiidha cidhaan bahuu barbaada cidhaan heerumuu barbaada jaalallee akkuma jiru ta'eetiniin akkuma isa jaalatu akka inni na jalaa dhibbatu hin barbaadu garuu mootuyyuu asiin fedhii kiyyallee mootuu na daangessuu hin danda'u waan an barbaadu sanillee naa gochuu qaba anillee fedhii isaa guutaafii jira waan ta'eef anaaf muktaar wallollee jirra isiniin jennaan waliin dubbisnuu miti mana tokkoon galluu miti viidiyoon dalagu jedheeni jira
maaliif viidiyoo an ka dalagu yoo caaltu wajjin kan araarsitu taate yoo cidha kiyya kana gootu taate an caaltu wajjin hin araarama saniin ala taanaan immoo yoo an kana gochuu hin danda'u viidiyoo dalaguu hin danda'u inni viidiyoo dalagaa maal jedhaatiin akka inni jedhu an caaltu wajjin araaramu malee viidiyoo tokko illee dalagu jedheeni jira Muktaariin sababa kanaaf Muktaariin attakaaroo keessa galle jechuun asiin ati na cinqita asiin caaltuun na cinqiti an dhibbadhee maali dhibbinna isaa saniif jedhee anillee dhibbataa jira waan ta'eef caaltuun na araarsii jedhe bakka akka Muktaarni jalaa dhibamullee hin barbaadu akka inni na jalaa cinqamullee hin barbaadu hedduu na jalaa cinqamaa jira hedduu na jalaa dhibbataa jira sababa dhibbi isaatiif immoo anillee asitti dhukkubsataa jira in beektanii abbaa warraa jechuun maal akka ta'e isin hunduu isiniif gala jedheetiin yaada Muktaar wallahi nama gaarii akkam isiniin jedha bakka nama gaarii ana hojjaa jiraatu malee qaamaan hojjaa jiraatu malee qalbiin isaa bakka jirtu anatu beeka achi jirti caaltu bira jirti ganama ka waa'ee mucatti ofii haasaa galgala galguu waa'ee caaltuu haasaa ganamaa galgala eessa galte eessa baate maal nyaatte maal dhudde kiraa manaa qabdi akkam ta'itti wannuma isii qofa haasaa ana waa takka naa yaada hin jiru hinumayyuu waan kiyya dagatee jira waa'ee maatii kiyyaa araarama maatii kiyyaa waan an barbaadu san dagatee jira Muktaar maaliif sababa isiitiif dagateetiin hin jira ani immoo akka inni nagatu sin barbaadu anillee isa dhabu sin barbaadu isa gatu sin barbaadu isa wajjin jiruuti ijoollee horeetiin akkuma caaltu sanitti nagaa wajjin jiraachuu barbaada abbaa warraa kiyyaa hin jaalladha hin kabaja akka inni miidhaa irra ga'ullee hin barbaadu saniif jecha mootu badii kiyya malee achi garagalee caaltuu kadhachuu edaa jechuudha sababa Muktaariitiif waan isa jaaladhuuf jecha caaltuun silaa osoo dhuguma Muktaariin ka jaalattu taate bakka haa jiraatu eega jiruun isaa tolte wajjin yoo jiraan maal taana jettee yaaduu qabdii turte anaafisiin waliif masaanuma hin beena boru garuu osoo an ijoollee argadhe ijoolleen caaltu sun anaaf isiin anaaf caaltu akka xalaata walitti taane kennatu ijoolleen tun kennallee xalaata walitti taate kana muluu yaada keessa galchee ta'inaan ta'uu qabu araaramuu qabu jidduu kennatti Muktaar maaf rakkata jidduu kennatti ijoolleen teenya maaliif walitti xalaata taate waliin jiraachuu erga barbaannu taate eega wajjin turuu qabna jenne eega maatii isa horii wajjin horuu barbaada jedherra asitti caaltuu jibbaa caaltuu ofirraa achi dhiibaa hojjetuu hin danda'u bakka maaliif yoo caaltuu wajjin nagaa ta'e manni kiyya nagaa ta'a argee jira mootuyyuu san yoo an keessi kiyya qulqullaa'ee caaltuu wajjin nagaa uume dhugaa isiniin jedha Muktaarii wajjillee nagayitniin uumama Muktaarillee akka amma cinqamu kan akka amma yaaddaa'u kan akka amma anaa yeroo kennuu dideetiniin jedhe kanatti yoo san yeroo naa kenna anallee na yaada nan dagatu jechuu kiyya amma na bira jira malee na bira hin jiru hina saa malee ana wajjin na qalbeeffatee nan dhaga'u na qalbeeffatee seeraan wajjin haasayeetiin hin beeku yaadni isaa gara biraa waan jiruuf anillee bar akka nama tokko akka inni wajjin kolfee taphatu akka inni akka an barbaadu san naa ta'u hin barbaadaa bar dhugaa dubbachuuf haga caaltu jaalatu san na jaalataa jedhee yaada keessa galchee jira indoom dhuguma Muktaar na jaalata dhuguma na jaalateetiin innatti dhufee moo sila maal ta'eeti maal yaadeeti maal miidhagaa dura natti kalaawsa yoom akkana jedhee jira hadha maaliif akkana na godha maaliif kana dubbata yoo waan caaltu diqqoma dubbadhe na haleeluuf natti ka'a maaliif kun ta'a kun immoo waan caaltuun ofirraa fageessiteef waan isin ofirraa dhibdeef kun muluun uumamaa jira kun akka ta'ullee hin barbaadu nageenyi jidduu keenyatti akka uumamu barbaada anillee keessa kee qulqulleessee fayyaa argatu barbaada Muktaarillee akka wajjin jiraatu barbaada Muktaarin dhiisuu immoo hin danda'u bakka abaddan an Muktaarin dhiisuu hin danda'u wanni Muktaarin dhiisuu hin dandeenyeef immoo tuyyuu ammaatii kiyyatti dhabe hiriyoota kiyyatti dhabe nama takka of biraan qabu maal sababaa Muktaariitiif sababaa jaalala Muktaariitiif kana dhabe Muktaar jechuun anaaf waan isin hin jedhu hin beeku bakka waa hedduu naa ta'ee jira anillee waa hedduu isaa ta'eetiin hin jira haadha garuu caaltuun akka malee ofirraa dhiibdee jennaan sun itti dhaga'amaatiniin ilmoo fi yaadaatiniin kana godhe malee na jibbeetillee miti haqqii dubbatuuf na jibbee akka hin taane ni beeka osoo na jibbee qaata na biraa ba'ee caaltuu barri isii jala taa'ee booyaa ture gan waan nan jibbineef waan na jaalatuuf dhugama immoo yaaduu qaba jaalatuu qaba isiin jalqaba ka beeku isiidha jalqaba ka fuudhe isiidha niitiin isaa hangafaa isiidha ani sanillee taanaan irraa hin goru dhugaa jirtu dundubbadha wanni ani isiniin jedhu kana bakka amma booda viidiyoo illee isinii dalagaa wanta hojjetuu qabu hundayyuu waan dabarsi hundayyuu waan Muktaarii wajjin ta'u na wanni ani isiniin jedhu amma booda viidiyoo waa hundayyuu waan Muktaarii wajjin dalagu maraafuu amma booda viidiyoo dalagu marayyuu gad isinii lakkisa
Na an caaltu wajjin araaramuu barbaada jedheeni amma Muktaaritti dawwalee viidiyoo dalaguu barbaade jedhaani wajjin kalaallu ta'a jechuudha. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ناقع مختار. نعم. ايه سرطان؟ ما رأي رسم سبرا كم؟ كوسي بربادة تيكا هاجاب سي بربادة. رسم سبرا كم ناقع وتيو. ما دران سلامتا سينغا فتلومه. ايه سجلت يا هاي ati amma sirriin jirtu jee samoon allee sirriin jirtu ani bakka asi arge viidiyoo adalannu barbaade yoo viidiyoo adalannu barbaade ka maal duraan dalaguun gini dalaguun gini amma immoo dalaguu barbaada ka maa kalee viidiyoo dalaguu barbaada isa san waan dalaguu barbaadu immoo yaas dhufte sitti maka keessa jirti laal keessa jirta safaruma keessa jira anna video duraan dikkee amma video ala dalaguun yaan qabu kan zin jee to'an jira amma zim jettee akka baate maa manaalleen beeka amma safara keessa artamu fagaattee akkuma jira bakka eegaas jiraatte kootu kasi barbaada hinturin ishee eega safara kana jiraatte dafii kootu mayish innaa kunoo Muktaarii dawwalee fi jira safaruma jira dhufaa jira jedhee jira sawjiin immoo ilaalla hin fagaanne si jamar safaruma kana jira waan ta'eef bakka araaramuu barbaade jedhaan viidiyoo anumatu dideen durallee hin dalagu jedhee anumatu dideen maaliif an caaltoo jina alaati jennaan didee jira amma mootuyyuu viidiyoodhaan wanna inni jedhuun argaa viidiyoo bira dhaabeetiin Nda anallee nagaa na dhoorgeetiin hin jiraata ofiillee nagaa dhabeetiin akkanatti mootuu fufuu hin dandeenye